Ashamaa harka fuudhe jira jirtu ilmaan Oromoo hundumti keessa biyya alaa biyyoota adda addaa irraa kan jirtan biyya keessa biyya alaa kaaba kibba bahaadhi warroonni jirtan akkamnaaf jirtu maatiin siifan firaa ol hordoftoonni hundumti keessa nagaa keessa miti annagaan koo irraa hafaadhaaf jira galata rabbii isiniin jedhaa duraan dursee nageenyi koo isin bira haa gahu jecha annagaa kootii obboleettiin keessa isinis akka nagaa taatan abdiin qaba. Itti aansuudhaan egaa Ramadaan seenee jira seenuudhaaf bultii takka yookiin akkasitti nu hafa hordoftoonni kan koo maatiiwwan koo hundumti keenya obbo keessan jechuudha obboleenyi koo warroonni hordoftoota islaamaa yookiin immoo musliima hundumti keessan obbolaata koo Ramadaan Kariim baga geessan isiniin jedhee jira. Ramadaan kun Ramadaan gaarii kan itti waliif dhiifama goonu kan itti waliin warroonni walitti mufannis dhiifama waliif goonu kan itti waliin waan gaarii yaan nuuf haa ta'u jecha ayyaana gaarii isinii jechuun barbaada. Ramadaan Kariim isiniin jedhee jira. Deebi'ee kan hin dhufee fi ammoo asumaan na of galchaa warroonni gammachuu koonaaf qooddattanii gara keessatiin viidiyoo na ergitan hanga har'aa poosti gochuu dhabuun koo dalagaan Ramadaan kun xiqqoo ni ulfaata. Beektan jedhee yaadaa yeroo Ramadaan kun gahu meeshaa gadi guuruun jira dhiquun jira maal isiniin jedhu kaansaa baasanii gatuun jira kaansaa immoo haarawaa ol deebisuun jira sababa kanaatiifiin otoon ediitiin godhin otoon poostiin godhin isinirraa ture na of galchaa isiniin jedha. Kara viidiyoo isaaniitti ammoo isiniin dabarsaa jechuudha warroonni gammachuu koo gammadan keessayyuu otoon asumaan karma isaaniitti isin dabarsee natti tolaati hundumaaf iyyuu galatoomaa isiniin jedha hedduu takkanaaf galatoomaa hedduu takka isin jaalladha. Irra deebi'ee Ramadaan Kariim isiniin jedhee jira. Ramadaan kun Ramadaan ka jaalalaa kan itti waliif dhiifama goonu kan gammachuu nuuf haa ta'u isiniin jedhee jira. Hordoftoonni musliima hundumti keessan obboloota koo isinin jaalladha. Ramadaan Kariim fayyaanaa ta'a. Kara viidiyoo maatii koottan isin dabarsa. Warroota na jaallatan warroota na kabajanii warroota viidiyoo naaf dalaganiif jechuudha. Baay'ee takka isin jaalladha. Galatoomaa Bashaachuu Suusiyyee fi Faatumaa akkasiniin jedha. Bashuu koo galatoomii egaa bashuun dhiifama si gaafadha. Dafii poostiin goonee viidiyoon keessan garuu yoo sumana bira gahee ani immoo bubbulee jira jechuudha. Ergamoonni ta'e garuu immoo dhiifama naaf ta'a isiniin jira. Baay'ee tokko isin jaalladha. Fayyaanaaf ta'a isiniin jedha. Jabaadha isiniin jedhamu warroonni Ramadaan kun egaa hunduma keenyaatti hin ulfaata. Haaluma kam keessattuu immoo wal jabeessaa rabbiin isin faana haa ta'u rabbi isin haa jabeessu isiniin jedha. Warroonni hojiin isinitti baay'atus aara galfachaa akka isiniin jedha kan rabbiin isin haa gargaaru isiniin jedha. Bakkuma jirtanitti nagaa fayyaanaaf ta'a. Baay'ee takka isin jaalladha. Baay'ee. Ashamaa harka fuunee kabajamtootaa fi jaallatamtoota maatii siifan firaa oltu akkam jirtu nagaan isiniif haa baay'atu baga nagaa fayyaa taatan nagaa guutuu akka qabdan abdiin qaba. Asumarraanii nagaa kootti aansuun obboloonni amantaa musliimaa baga tsooma Ramadaa jala bultii geessanii egaa dhiyaatee jira baga ittiin isin ga'e jechuun jaalladha. Tsoomni kan milkii kan ittiin gaafiin keessan isinii deebi'u gaafiin biyya keessan isinii deebi'u isiniif haa ta'u akkasumallee humna ittiin keessa dabartan isiniif haa kennu jechuun jaalladha. Jabaadhaa isinis obboloota keenya baay'ee isin kabanya baay'ee isin jaalanna isiniin jechuu jaalladha. Asumarraan egaa guyyaa har'aa kan hin dhufe obboleetti keenya siifan baay'ee kan hin kabajuuf baay'ee kan hin jaalladhu akka obbolummaattis kan itti maxxanee akkasuma jalqaba yuutuubii kana kanan baree fi itti dhiyaadhee maalummaa yuutuubis ishee biratti kanan baree baay'ee kan hin kabajuuf kan hin jaalladhu. Yeroo isheen lafa milkii ishee geessee jirte hedduu guddaan natti dhaga'ame baay'ee tokko gammachuu guddaan natti dhaga'ame baga gammaddee baga ittiin si ga'e akka ani ofii kootti wanta guddaa tokko argadheetti keessa kootti gammachuu guddaatu natti dhaga'ame jechuudha. Gaafa isheen milkooftee argite dhugumaan piraankii nu gootiin jedhe malee dhuguma hin seene. Egaa baay'ee dadhabdeetti baay'ee itti dhamaateetti lafa kana yeroo geesse baay'ee tokko guddaa gammachuu natti dhaga'ame. Egaa isin Oromoon ofii yeroo hundumaa bira deemuun jajjabeessuudhaani silkii keessan banuun akkasuma yeroo keessan fudhattanii jajjabeessuun kan asiin geessan galatooma
galatoomaa irra deebi'ee galatoomaa isiniin jedha isiniitu addanaan ga'e hundumni keessaniyyuu galatoomaa itti aansee obboleetti keenya lafa kana baga geessee baga isa itti dadhabdee isa itti dhamaate harkaan qabattee baga lafa milkii kee geessee gammadde siin jechuu jaaladha. Gammachuun keenu hundumaaf gammachuudha. Kan irratti hojjettee jijjiiramtu, kan irratti hojjettee geeddaramtu, kan irratti hojjettee saba kee akkasuma hawaasa kee jijjiirtu siif haa ta'u, amantii keef aadaa keetti kan hin buune akkasuma safuu kee kan eeggatu kan irratti hojjettee barumsoota garaagaraa fakkeenya nama kamii akka taatu abdii hin qaba. Jabaadhu siin jedha. Gara fuulduraatti waan haaraa fi waan guddaa sirraa eenna. Egaa waan haaraa hojjettee akka nu biraan geessu abdiin qaba. Jabaadhu. YouTubein takka ol takka gadidha. YouTubee kan hojjechuu danda'u obsa kan qabudha. YouTubee kan hojjechuu danda'u nama keessa darbuu danda'udha. Faayidaa dhuunfaa irra kan hin kaawwanne yookiin immoo akkanumatti nama hojjetu malee irraatii wanta guddaan argadha jedhanii yoo abdii irra kaawwatanii tarii gadi nama buusus danda'a. Egaa takka gadi takka ol takka nama gammachiisaa takka nama gaddisiisaadha. Isa gara fuulduraa itti dhamaatee dhufte caalaa tarii gara fuulduraattis immoo wanti addaa jiraachuu danda'a. Kanaaf keessa darbuudhaaf abdii godhadhu, keessa darbuudhaaf jabaadhu siin jechuu jaaladha. Dhaamsi kiyya kana agadhumaatti wanta haaraa biyya kee galtees akkasuma haga addana jirtus irratti hojjedhu siin jedha. Jabaadhu. Si waliin jirra. Ammas jabinaan si waliin jirra. Wanta ati barbaadden si waliin jirra. Jabaadhu. Qofa ofii namnammayyuu eessayyuu hin ga'u. Harkaan qabatte malee qofa ofii ammas nama barbaachisa jaateedhaa fi jabeessaadha. Like share gochuudhaan akkasuma jajjabeessaa bira dhaabbadha. Wanta isheen dogoggorte akka sirreeffattuudhaaf itti himaadha. Haa sirreeffattu. Kanaaf dogoggora nama kamiyyuu beekoo namoota baay'ee qabna ijaa ta'eedhaa fi yoo isheen dogoggortu sirreessaadha isin jechuu jaaladha. Galatooma hundumni keessaniyyuu isin jechuu jaaladha. Jaalatamtuuf kabajamtuu obboleettii keenya Siifan Firaa'ol YouTube baga gammadde gammachuun kee gammachuu keenya siin jetti Suusiyyeen Zeenuu obboleettii keenya qaalii kabajamtuuf jaalatamtuu Siifan Firaa'ol baga gammadde baga gammanne gammachuun kan kee gammachuu keenya obboleettii keenya qaalii baga gammaddeen siin jedha irra deebi'uudhaan. Akkasumallee hordoftoonni Siifan Firaa'ol jalatti argamtan hundi keessanuu baga gammaddaniin isiniin jedha. Gammachuu obboleettii keenyaa qooddachuu dhufte Suusiyyeen. Maashaallah tabaarakallah obboleettii keenya nuuf jiraadhu waan gaarii nuuf hojjetaa jirta. Jabaadhuun siin jedha. Obboleettii keenya cinaa warri dhaabbattan hundi keessanuu galatoomaa. Yuutuubaroonni hundi keessaniyyuu kan sabiskiraayibii, sheerii, laayikii gootanii jajjabeessaa turtan hundi keessanuu hedduu galatoomaa. Oromoo koo walaa jabeessinu walaa jaallannu. Yuutuubaroota xixiqqaareef dhufaa jiran bukkee haa dhaabbannuun isiniin jedha. Walaa guddifnu wal malee waan qabnu waan ta'eef Oromoo koo walaa guddifnuun isiniin jetti Suusiyyeen Zeenuu. Maashaallah tabaarakallah obboleettii keenya gammachuun kan kee kana caalaa itti nuuf haa dabaluun siin jedha. Siifan Firaa'ol YouTube. Maashaallah tabaarakallah obboleettii keenya nuuf jiraadhu. Baga nuuf gammaddeen siin jedha irra deebi'uudhaan obboleettii keenya cinaa warri dhaabbataa turtan marti keessanuu galatoomaa. Oromoo koo hundi keessaniyyuu sheerii, laayikii, sabiskiraayibii, komantii walii fagoonuu wal cinaa haa dhaabbannuu walaa jabeessinuu Oromoo koo walaa jaallannuun isiniin jetti Suusiyyeen Zeenuu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Ashama harka fuune warroonni chaanala Siifan jalatti argamtan hundi keessanuu akkam nagaa qabdan isin jedha. Siifan baga gammaddee sin jedha. Gammachuun kee immoo gammachuu keenna sin jenna. Ammas akka itti fuftuu abdii guddaa sirraa qabna. Jajjabaadhu akkuma ammas bakka kana geettee ammas akka bakka kanaa olii geettu abdii guddaa sirraa qabna. Jabaadhu. Odoo hifadhe hin jedhin, odoo dadhabe hin jedhin bakka kana gahuu kee hedduu nama gammachiisa, baay'ee nama gammachiisa. Ammas akka jajjabaattee itti fuftuu abdii guddaa sirraa qabna. Jajjabaadhu sin jenna. Akkasuma hordoftoonni Siifanii jalatti argamtan hundi keessanuu
galatooma isin jira baay'ee isin galateeffadhaa jajjabaadhaa isinis akka bakka guddaa geettan abdii guddaa isinirraa qabna ammas akka jajjabeessitan abdii guddaa isinirraa qabna akkuma isaan viidiyoo haarawaa gadhiisaniif laayikii sheerii godhuu hin dagatinaa isiniin jenna warroonni maatiin ta'iniif ammoo akka maatii taatan kabajaa fi jaalalaan isin gaafanna akka jajjabeessitanii isin hunduu bakka guddaa geettan abdii guddaa isinirraa qaba oduu hin ifatin oduu hin cinqamin oduu hin dadhabin akkuma siifan bakka kana geettetti isinis akka bakka guddaa geettan oduu hin ifatin oduu dadhabni hin jedhin akka bakka guddaa geettan abdii guddaa isinirraa qabna gammachuun keessan ammoo gammachuu keenya baay'ee gammannee jirra baay'ee isinii gammannee jirra ammas akka waan babbareedaa waan nama gammachiisu waan nama boonsu qabattanii dhuftanii hawwiidhaan gammachuudhaan abdiidhaan isin eenna isin jennaa nagarra naa tura hundi keessanuu isin jaaladhaa isin kabajaa baay'ee